tase خلاص بقى إلى التيم يكونوا أجايف سمرة بيتي في اثنين برفو الديما جر إفتاني أفني جر إفتان كأكين أفني إنسان أرأى وإنه أمال سني فكاتي جر إفتان منكي نوان أفنيف مجتي برفو دي كوتو يعني فاميلين كين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف نجاح فيا جرتني جايس نجاح فيا لا الحمد لله رب العالمين نجاح فيا والله قلتوما وان سلا أفعل نما جو وان سلا أفعل نما بيكون دانا ديكستني واي مجتي جتشودا إنها قلتوما تقوى هاga كومنتي كيسا جتشكستكنا يويا أدورا ومتكا isinin jawla kiya karkesa kiya aran danda kiya hin arsitu sin danda in ajjesu ma fitum fika amma ar'a sirti to ina gwa amma de matinini jeet iti emmi isakino iti emmi isa datti kennet min jechu iti emmi isa datti kennet min sakuriti wan bi ko jechu qashi asirra basitini carqii uffata waan barbaachisu inni mujatti borfuu eetiniin deemuu hidha acheen itti emmi kanarraa baasii ani dhaqqabu qarshillee harkaan qabanna ta'ee yeroo saniif ani dhaqqabu itti emmi kanarraa security kaardii isaa hubeetti abbaa feetirratti baafata waan ta'eef wanno go'inaan jedhe asirraa baasii waa isii barbaachisu baroonna silaa isii barbaachisu jetteetiin yaadde marba bitiif naan jedhe amma garagaraa deemuu kennaa amma mucatti waameetiniini isin biratti gaafadheetiniin ja'a kiyyaanii har'a dalagaa beektan har'a guyyaan hojjetaati qixxata miiqata jechuudha amma har'a dalagaa deemee dalagaa fi inni dalagaa isee jira yaa uffata dubartillee waa beekaarii inni amma kunoo deemuu hidaa itti emmi tanatti kennu ismarraa baaseetiniin bitaa fi uffata qarshii xariiqee natti kennuu hin dandeenye waan kana ta'ee fi akkana isin ja'a amma deemuu himna mucatti suuqillee jechuufaa malatti cufaa deemaa jee amma mucatti waa beekaniin inshaallah haga baanu isinii horan zeedoo zabiiba nama jenna awwaattu mucatti waan akka nama mataa isii goysine amma mucatti sirmaa waan hin beekne natti fakkaate ilmaayyuu haarawaa natti taate mucatti rabbi haarawu mana isaa kana natti taate mukinaatoo wanna takka namaan sarmitu wanna takka kiyyaan immoo nama deebiitti deebisu ila dhumaaf jibba dhumaaf jedhaan zediyee zabiiba suuqii cufisiin jee suuqii cufiin deemna kottu kalaas deemaa kottu asitti maa Malo zabiba kota anan arsini kottu banati hini konjo kottu ka me kotta mal taate jirta yatti mal taate jirta jiran jatti fayyayu fakkattu mal jechuuni wonno kiyan deemitini uffata bitiifi naanje uffata bitiif borbiya deemu idda kotta yaani mati jarri lehi dhufamma qeeja iftaar dhufan jarri boruu ammaan godhanatti naalwaa kanatti dubbatti naasinitti meeraan ani bar hoo itti kiyyaan naan dhagahu ani beeku bakka kiyyamaa nagalchine waa takkatti si guraan dhagahuun fedhu bare amma uffata bitii fi har'a uffata hin barbaadu uffata maaliif hin yaabitte boruu hin deemta isool hin deemta ati biyya deemta ani akka biddeemaree kun hattuun nu rakkiste qe'ee gateetiri adeemuu hin danda'u ati hin deemta eessa biyya deemta ka jarri achitti dhufanii sila asitti nurraa maal go'arree asitti nurraa nuyi waa maatii taane maatii bira deemanii bittiiree jarri maa akkan taataati ka amma beenumee amma hin deemna kunoo itti emmi natti kenneetiniin qarshii baasite waan isiin barbaadde waanuma ila silaa isiin hin barbaadde jette mara bitiif naan jee bannaati zabiiba bannaati ana mataanaan kubsi bannaati hadaraaki sila ammaa si go'ee jira waa ani siinjee hunda kan ani badi ani smartin nistani bakka nani saasi ani auf koy ana amantu koy laki amati tukujisaati ana barbado ani bakka nani sadis kamane rumandem la ilaha illallah
Maal guyyaa alatti Hin beeku baqqaan. Booyi agafi wanna feeti ta'e. Maali manni akka kana? Dirqama akkaminoo gubbaa baasaa namni. Maal goota reeta? Hin beeku baqqaan. Maal haa kaasuu waan kaasu ta'e ila sittaa himu. Ana silaan amantuu wanni tokko ni kiyya wanni asiin jiru siin ta'u. Aga isaa waa kalaas. Kaasu inni illee nama aarsa. Hello Kiya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sirta. Bakka dalagaa maal nagaati? Kiya yaa deemaan jettee mere suuqillee cufnee mana cufnee deemaa irra. Achi jirtanii? Laa man deemne manaan kaane jee uffata miicaa turree dura. Mucattiin beenoo akkana uffata siyaa bittuu boruu isooliin biyya deemtaa fidi kottu jedhanii ni jennaanini. Mucattiin na diddii mi'aatiitti mika afaan beektu. Ani dhugaa ani siin danda'u durallee beekamaan natti wannan taane as marsitan. Isiin koo maal kanarraa barbaadu jabboora beeraa gatiin tuna kamaraatu barbaadu maal jettu jira kennee bibira. Hin fedhu. Oh, Hin bee. in kaasitti taasa'e kun laawudii goo taasa'e diddi kun ilo taasa'e kun. Maal jetti maal barbaada akkam taa'aa jettee maal siin jetti koo. Ilo kun ilo taasa'e kaa. Taasa'e kaa taasa'e. Waan gootu. Ishee itti kenne. Akka goote godhii fuudhi deemii yoo didde immoo. Ani galgala akka dalagaa irraa bahin karaasan dhufaan mana sanitti akkanamee jirti kun macarajaa mataatti. Ilo kun ilo agaatuma jirti kun agaatuma jirti ittaasa'e. Yookaan immoo barbaadde karaa baraa kan maleekatiin deema jechuun inni xiqqoo soortii siyaasa itti waliin argina achumaan bakka feete haasee ani kana booda waa'ee akka mataan dhufuuf hin barbaadu. Kalaas bakka ilo ittimi kun agayiif. Agayiif kun. Yoo ta'e diinagdee fuudhii deemuu uffata irraa ittiin barbaadde waan ittiin feene bitiin. Ilo agayikaa kun maal godhee silaan. Hatta waan akkaawuntii irra dhuguma dhibba shan wanta akkaawuntii irra jira kan maraan yoo barbaadde fuudhii bitii fi birrii jechuun tokko ni siyaasni jiru akkaawuntiin kilee lama kudhanii isinii baasa. Ishee. Akkasuma yoo isin immoo anaaf itti siyaasa lamoo hin arginu deemtee isin jiraatu. Ani kun gaafa ukaa kun wallahi mucattiin xiqqoo gadi mataan namaan jettu waan emoji. Ani waan jaalladhe harkaan itti fi guseeranii dibamu taasise akka harreetti ulee jaalatti bar. Iddoo odoofteetu ni rukutteeyyuu. Maaliif? Ulee jaalatti bar ulee jaalatti waan kanaaf yoo dhiqaate akka waan gaafa dhalattoo akka garaa yoo fuute tumanii yoo hin fakkaate qaama isii uleen isiin fayyadin. Itti mikaa itti monnaan jettu isa Maali? jeekaa. Maalitti? Tana molqaaqaa itti babbaakii. Hin heeru. Waan itti barbaachisu irraa dhaqii bitadhu. Anumatti kan bitadhu sun waan ulfeetan asirtanii anumatti kan bitadhu akkamitti ilaaltarre hin deemu. Askee jinni. Eeshi kiyyoo. Wanta akka gara kooliin jirutti biyyaaf beeksisee macarashaan kun addaa eegasitti immoo nuti yoo isillee taate waan mana mijaanikaa goona jedhi namichi eegaa garummaa keenya fedhe eegaa wannaa keenya fakkaatu mana mijaaniillee jijjuumaa qullaa hin galchine. Ati immoo sira'aata hin qabdu. Ani barsiisee waliin haasaan jaaladhu. Kana waan ta'eef Ati yoo tiyyatana jalan tuqatiin siin ta'u. Barsi laalaan xiqqaate si kanarraa beektaa ilmaan akkasii baruu barbaada bara keessa kiyyatti hin galle. Maraate ati. Aishi bakka rabbi haa goo jee isa rabbi khairii haa goo jee. Chigaraskaasaa bakka. Narraa gura. Akka dalagaa irraa bahin mana dhufaa fudhatiisa mana arguun barbaadu kun macarashaa dubbi. Bakka ishi. Yalla chao. Ciao ishi. Dhageettee waan inni siin jedhe. Ani liiftitti maana rakkiftan. Maali baa isinii himanii baadhi isin ta'eruma. Anaa miti. Rabbii kiyyaa. Ati asisin danda'an maal goona jaanjise wallahi asita rabbi jaanjise ta wonna takka wonna hiyyette malee shinanaan jenne. Ani baadhi. Amma deema jechuu. Ani baadhi. Ani bisuu qibana hafne jechuu amma. Hafne ijeen. Ani baadhi. Hordoftoota kiyya argitan kun Kaamera kiyyallee gaazexeessanii waan afaan beeku muluu itti mee jira.
kun ani leetti mira na didde kun hin deemnetti akkana waatti ishii akkam godha mee ima gorsaa rabbitti gorsi takkatti ittiin galtu jetti waan taatee jirtu ani hin beeku. Innaan akkana isin jaa isin galatooma naaf jiraadha hordoftoota kiyya isin jaaladha isin kabajaddu guddaa isiniif qabaa rabbi haa laaffisuu isinillee rabbi ofisii haa beeksisu wanna biraan waan go'uu qabu wallaahi dadhabeetiin jirti yalee.